Ashama akkam jirtudha wantoota keenya kabajamaa oduu keenya saafaa kanaa kan sadhaasa 18 bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna oduu waliin bunnaa warri konse. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti hidhattoota koloneel Abiyyi Ahmediin namni tokko ajjeefamuu fi manni qote bulaa tokkos gubachuun dhaga'ame. Jaalimoonaa Fayyisaa guutuu gabaasa kanaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Miira abdii kutannaan socho'aa kan jiran hidhattoonni koloneel Abiyyi Ahmed lafa deeman cufatti gochoota uummata gaddisiisanii fi shororkeessuu raawwachuu bira darbee lubboola deemtota akka baalaa harcaasuun uummata nagaas mana isaa irratti gubuun bakkeetti akka rakkatu gochaa jiru. Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda yaadannoo yetti iddoo addaa Maggalee jedhamutti guyyaa dheengaddaa jechuun sadaasa 16 2023 dargaggeessa maatii qonnaan bulaa irraa dhalatee fi hojuma qonnaa hojjechuun maatii isaa gargaaru kan maqaan isaa Ayyaanaa Guuttataa jedhamu lafa qonnaa maatii isaatii qabuun fuudhanii deemuu rasaasa itti roobsanii akka ajjeesan jiraattonni gandichaa himu. Guyyuma sana nama nagaa siyaasa irraa bilisa ta'ee fi hojii qonnaa hojjetu kan maqaan isaa Maamudee jedhamu maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti dhufeenya qabda jedhuun mi'a mana keessaa dabalatee mana isaa gubanii barbadeessuu jiraattonni dubbatu. Akkasuma reebicha namoota nagaa irratti raawwatameenis wal qabatee nama Sharaaf Ahmad Adam jedhamu harka yoo cabsan Amiin Aliyyii jedhamu ammoo reebicha ulfaata mataa keessa buruqsuun kan miidhan yoo ta'u namoonni kunis magaalaa Muggiitti akka yaalamaa jiranis jiraattonni dabaluun himu. Akka hawaasa gandichaa himanitti hawaasa nagaa qaala'insa jireenyaan wal qabatee waan nyaatee bulu dhabee rakkachaa jiru mana irratti gubanii barbadeessuun egereen uummatichaa maal akka ta'u kan nama yaaddessuudhas jedhan. Godinoota Baalee lamaan keessatti hidhaa fi saamichi jabaatee jiraachuu jiraattonni himan. Guutuu gabaasa kanaatiif Jaaldaandii Elemoo. Akka waan ta'eedhaan furmaata ta'etti yeroo ammaa murni bilisiginnaa uummata Oromoo irratti hidhaa labsuun namoota sabboonummaa qabanii fi rakkoon uummata irratti maaliif ta'a jedhan qabee manneen hidhaa keessatti iraarsaa kan jiru yoo ta'u aanota godina Baalee lamaan keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa aanota akka Agaarfaa, Goobbaa, Sinaanaa, Madda Walaabuu, Arnaa Bulluqii fi Gaasaraa keessatti hidhaa fi reebichi jabaatee jiraachuun beekameera. Haaluma kanaanis aanaa Agaarfaa keessatti namoonni hedduun jumlaan hidhamanii akka jiran kan himan maddeen magaalaa Agaarfaa gandoota akka Odaa Caffoo fi Waabee Sa'aadaa keessatti dhiittaan mirga namoomaa jabaachuun namoota maqaan isaanii Gadaa Adam, Haashim Mo'aa, Awwal Abdulkariim, Obbo Jundii maatii isaa haadha warraa fi ijoollee isaa dabalatee Abdul Jabbaar, Muhammad Hussein, Dawwee Nuuroo, Saanoo Kadirii fi Barsiisaa Abdiisaa jedhaman hidhamanii dararaa ulfaataa argaa jiraachuu maddeen himaniiru. Hidhaa fi yakkoonni saamichaa karaa waraana sirna PP kanaa jabaatee kan jiru yoo ta'u loon hawaasaa qalatanii nyaachuu, manneen gubuu fi gudeeddaan kan duraarraa hammaachuun bakki namoonni itti hidhaman walanqachuun manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa keessatti namoonni hidhamaa jiraachuu maddeen dabaluun dubbataniiru. Baashaggar aanaa Dugdaa keessatti hidhaa fi ajjechaan jabaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Duulli ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti labsamee jiru kan bubbulee yoo ta'u yeroo ammaa ammoo bifa haaraatiin dararaa fi hiraarfamni murna abbaa irree Abiyyi Ahmediin jabaatee guyyaa guyyaan dhiigni namoota qulqulluu yakkaa fi tuttuqaa siyaasaa tokko malee obba'aa jira. Haaluma kanaanis godina Baashaggar aanaa Dugdaa ganda Baqalee Girrisaa jedhamu keessatti waraanni faayistii PP magaalaa Maqiirraa maqaa sakattaa WBO'tiif bobbaate sadaasa 15 2023 dargaggoo maqaan isaa Kurfaa Kaasaa jedhamu ajjechaa suukkanneessaa rasaasatti roobsanii ajjeesuu jiraattonni himan. Dabalataan hidhaan jiraatota Baashaggar aanaa Dugdaa keessatti jabaatee jiraachuun hidhamtoonni hedduun magaalaa Maqii keessatti argaman dhukkuboota adda addaaf sababoota hanqina nyaataa fi heddumina namoota bakka tokkotti hidhamanii rakkoon irra gahaa akka jiru kan himan maddeen guyyuma dheengaddaas ganda Baqalee Girrisaa keessaa namoonni hedduun waraana maafiyaa PP'n qabamuun magaalaa Maqiitti hidhamanii kan jiran yoo ta'u Bulloo Qumbii fi Battee Hirphoo namoota qabamanii hidhamanii jiran keessaa kan maqaa arganneedha. Waraanni PP lixa Wallaggaa aanaa Najjoo keessatti daa'ima loon tiksu tokko ajjeesuun dargaggoota 3 qabanii kan hidhan yoo ta'u aanaa Lataa Sibuu keessatti ammoo hidhaa fi saamichi jabaachuun dhaga'ame. Dabalata qabna.
Waraanni faashistii PP farra namoomaa ta'uun yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti jireenya ilmaan Oromootti addeessuun dachee Oromoo dirree dhiigaa godhanii safuu fi kabajaa ilmi namaa qaburraa mulquun namoota nagaa erga ajjeesaniin booda gubuu, bineensa nyaachisuu fi reeffi namoota du'anii akka hin awwaalamne taasisuun gochoota dabaa hojjechaa jiru. Haaluma kanaanis Sadaasa 14 bara 2023 godina Lixa Wallaggaa aanaa Najjoo ganda Somboo Dooroo keessatti uummata nagaa irratti waraanni maafiyaa PP dhukaasa erga bananiin booda daa'ima tokko bakka inni loon tiksutti rasaasaan rukutanii akka ajjeesantu dubbatama. Dabalataanis namoonni 3 gocha waraana bilxiginnaa kanaan yakka tokko malee ganduma Somboo Dooroo keessatti qabamuun mana hidhaa magaalaa Najjoo keessatti reebichi ulfaataan irra ga'aa akka jiru maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Oduu saamichaan wal qabatuun Lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuu ganda Muumaa Laltuu keessatti Sadaasa 15 bara 2023 waraanni maafiyaa PP buufata fayyaa gandichaa bakka haadholiin ulfaa itti tajaajilamanii fi daa'imman umuriin isaanii 5 gadi itti kunuunfamanitti seenuun qorichootaa fi mi'oota buufaticha keessatti argaman hunda gadi baasanii gubuun mooricha barbadeessanii deemuun dhaga'ame. Ganda kana keessatti qabeenyaan namoota dhuunfaas qaamota kanaan kan barbadaa'e yoo ta'u, nama Faayisaa Haayiluu jedhamu ogeessa fayyaa hawaasa tajaajiluuf gandicha keessatti mana yaalaa dhuunfaa banatee jiru jalaa mana yaalaa isaa cabsanii seenuun qorichoota manicha keessaa hunda walitti qabuun gubuun barbadeessanii kan deeman yoo ta'u, Tsaggaayee Qajeelaa jalaa ammoo qabeenyaa fi mana isaarra miidhaa qaqqabsiisuun dunkaana namaa Eeliyaas Qixxaataa jedhamus akka cabsan maddeen dabaluun himuun dargaggoo Zakkaariyaas Dinqaa jedhamu ammoo qabuun reebicha ulfaataa erga irratti raawwataniin booda gadhiisuu maddeen keenya dubbataniiru. Garuu biyya alaatti yeroo dabarru hanqina boba'aan gargaarsi kennamu dhaabbachuun Gaazaa keessatti beelaa fi dhukkubni mudachuu dhaabbileen gargaarsaa dubbachuu Aljeziiraan gabaase. Guutuu gabaasa kanaa jaalboora addunyaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Akka dhaabbanni oduu Aljeziiraa jedhetti Gaazaan hanqina boba'aa fi quunnamtii ciccituun gargaarsi erga dhaabbatee booda balaan beelaa fi dhukkubaa mudateera jechuun dhaabbileen gargaarsa namoomaa akeekkachiisaniiru. Israa'el dhiyeessii boba'aa daangessuu itti fuftee waan jirtuuf daandiin gargaarsaa gara sanatti geessuu ammas addaan citeera. Sagantaan nyaata addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii WFP jimaata kaleessaa akka jedhetti namoonni nagaan beelaan battalumatti du'uu danda'an akka mudate ibsee dhaabbanni fayyaa addunyaas gama isaatiin dhukkubni saffisaan babal'achaa akka jiru akeekkachiiseera. Yeroo Israa'el lola itti fuftee jirtutti dhiyeessiin gargaarsa namoomaa dhaabbachuun gadadoo Falasxaayinotaa beelaanii fi mana hin qabnee jabeessee akka jiru dhaabbileen kun yaaddoo qaban ibsaa jiru. Israa'el gargaarsa tokko tokko daangaa Raafaa kan naannoo Masrii waliin wal quunnamsiisu qaxxaamuruun gara Gaazaatti akka deemu ayyamamaa kan turte yoo ta'u, boba'aan tokkollee akka darbu hin hayyamamne. Dhaabbileen gargaarsaa kun boba'aan dhabamuun rakkoo dhiyeessii danqaa jira jedhu. Dhaabbileen Teelekoomii, Faalistiin Jawweelii fi Paaltel Kamisa Dheengaddaa akka jedhanitti boba'aan isaanii erga dhumee booda neetworkiin isaanii tajaajila ala ta'uu ibsaniiru. Gaazaatti aleellaa Israa'el raawwatteen quunnamtiin hedduun cufamuun ibsameera. Dhaabbileen gargaarsaa kanneenii fi kunuunsa yaalaa hundi isaanii dhiyeessii boba'aa irratti hundaa'uun akka hojii gargaarsa namoomaa hojjetan cimsanii dubbataniiru. Kaabineen waraana Israa'el jimaata waaree booda fedhii UN'if guyyaatti konkolaataa boba'aa 2 gara Gaazaatti akka seenan akka hayyamtu waliigaluun ibseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sababa hanqina boba'aa fi cufamuun quunnamtiitiin jimaata darbe hojii gargaarsi daangaa qaxxaamuree akka hin raawwatamne yoo ibsu, Daarektarri olaanaan WFP Sindi Maken uummanni guutuun jechuun bifa danda'amuun gargaarsa nyaataa baay'ee barbaada jedhaniiru. Oduun wal waraana Israa'elii fi Hamaas wal qabatuun hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Yoosef Baaril lolli Gaazaa keessaa akka dhaabbatu jechuun Israa'el seera idil addunyaa akka kabajju gaafateera. Kana malees gaaffiin Gaazaa keessatti lolli akka dhaabbatu gaafatu itti fufuun US Ameerikaatti mormitootni riqicha Saan Firaansiskoo cufuun lolli Gaazaatti Israa'el geggeessaa jirtu akka dhaabbatu guyyaa kaleessaa gaafachaa turuu gabaasni Aljeziiraa irraa arganne ni addeessa. Egaan daawwattoota keenya kabajamaa oduu keenya taa'aa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.